Wanti hamaan hundinuu yoo seexana biraa qamaddu macheen beekamaa. Ikkoo seexanatu uumeen jedhe waan hamaa hunda seexana uume taanaan seexanni uumaadha jechuudha. Maal uuma maaltu uuma isa taasise? Waan badaa hunda uumaa jira waan ta'eef isatu uummate jechuudha ka. Maaltu walitti fidere yoo ta'e? Kanaafuu waan hamaa isatu uume kanaaf seexanni uumaadha ka. Uumaa maaltu isa godhee allaan uumaa miti seexana Situ deemte. jedhe barsitu jechaa jiraam. Waan fokkataa Allaan uumaa seexanni miti, dubbata malee allaan. waaqayyoon uumnee jette. Allaan kee uumaa kan taane hin beektaa? Isa booddeetti nagaachuuf deemta miti. Kanaafuu waa'ee seexana maa odeessitare? Isatti dhufna rakkoon tokko hin jiru. Ishi gaaffiidhumaa si gaadhaa ammaa gaaffii hin arganne gaaffiidhumaa bakka namootaaf dhiifna deebisa. Gaaffiidhumaa. Yesuus Kiristoos hin kijibaa? Hin kijibaa quraana keessatti yoo barsiisu. Sin gaafadhe man gaaffiidha deebisuun mirga keetti hin Hin kijibaa. kijibaa hin jedhe quraana keessatti. An sin gaafadhe nan gaafatiin gaaffiidha. Yesuus hin kijibaa siin jedhe. Moo sirrii dubbata dhugaa. Hin kijibu. Ayyee. Maarqos boqonnaa lama baniitii san booddee asmara sirraa dhaaba. Maarqos boqonnaa lama lakkoofsa 23 Maal amma narraa dhaabdaree waan ani si gaafadhus naaf deebista. na gaafatta rakkoon qabu sanuma sin jedhe carraasii kennuuf abshir. Maal jedha haasa'e? Dubbisi akkaati dubbistee ragaafitti baatuuf. Rakkoon qabu nan beekaani maal ragaafitti baaree nana mana macaafa guutummaa. Maal jedhamee yoo beekte maal jedha? Boqonnaa lama meeqa? Boqonnaa lama lakkoofsa 23 amma 6tti. Gaaffii gaafachuu barbaadde gaafadhu. Ayya akkana jedha lakkoofsa 23 irra. Gaafa guyyaa sanbataa tokko barattoonni Yesuus Kiristoos gara lafa qamadii keessa deemanii ciratu turanii jedha. Faarisoonni itti dhufaniiti agartee ijoo barattoonni kee waan jarri dalagan guyyaa sanbataatiin gochuun dhorkaadha kan ta'e jarri immoo kana godhuu jennaan Yesuus Kiristoos immoo isin waan barreeffame sana hin dubbifne Daani'eel yookaan afwan Daawit bara namoota isaa wajjiniin bara sana keessatti namoota isaa wajjiniin waan biddeena nyaachuun namoota dhorkaa ta'e bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti mana qulqullummaa seenee nyaatee jedha. Bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti. Yoomi kan jarri nyaatan histiriidha kan nutti himaa jiru histiriin ikkoo yoomi machee jedhama afaan Amaariffaatiin machee jechuun macheennaa yeet yoomii fi eessatti waan jedhamu jira. Inni eessatti hin dubbifnee jedhe waan kun barreeffamee jira jechuudha. Eessaatti dubbifnee jedhanii bakka itti dubbifamu natti agarsiisi tokko. Lammaffaa bakka dubbifamu sana irratti immoo Abiyaatar hangafa lubaati bara sana kan jedhu hin jira. Kana gaaffiin koo dhumaati. Kanaa deebistii gara gaaffii keetti deebi. Abiyaatar hangafa lubaati? Bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti Daawit biddeena warra kaanii nyaachuun dhorkaatee mana qulqullummaa seenee nyaatee jedha. Aha. Dhugaadhaa bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti Yesuus Daawit nyaatee jira. Yoo jette ragaa naa kennitaa jechuudha. Yoo hin jirre immoo Yesuus maaliif kijibee jechuudha. Laallachaa utuu haasofte xuruun ta'u. Si aarse moo dhiifama? Gaaffii si gaafadhe. Dhiifama guddaa. Isin jettee tama barse isinuun kijibu jettanii tamantuu akka ergamaa ta'e namantuu wanti ergamaan dubbatu immoo sobaa miti in kijibee minaamin yoo ta'u. Ani silaas Yesuus hin kijibee jedhu warruma barreessee kijibeedha malee. Silaatu ati Yesuus kijibeettes hin fudhaanu garuu warri barreessan kijibaniiru. Baasi nagarsiisa. Hubannaa keetti fakkaatu kijiba sitti fakkaatu taasise hubannaa keetti kun lajjarri lachuun Na hubachiisa ayyaati immoo ishii soba dhimmaa namoota biratti kunoo ragaa natti dubbattu. Maal rakkoo qaba? Akkaataa isaa keetti qootu luugama itti goote akka nama guddaa fakkaate yoo si ilaalan asirra. Dhiifama siin jedheera yoo sitti fakkaate ani koo waan macaafarra jiru sitti taasise. Yoo dhugaa ta'e baasiti kunoo dhugaadha Yesuus hin kijibnee jedhe. Yoo sana hin taane immoo maalan godhaga? Akkuma jennee baana malee. Yookaan warra barreesse nabiyyuu isan in kijibaa nabiyyuu isan in kijibaa. Akka macaafa keetti? Aha. Akka hubannaa kootti jedhe akka macaafatti hin jedhe macaafamaatti beektee. Na hubachiisi yoo hubannaa koo ta'e kunoo sii kenne kunoo. Meedaamu yoo farasuma yoo dhangoodaanis kunoo fardis kunoo. Akka hubannaa kootti jedhe kanaafuu. Dafi inshaallah. Mataa godhite. Waggeessi. Asiin baasa waan. Ayyee.
Ani malu kako walirra naqadhee taa'amma sitti maajilisa koo hirkadhee. Laa ilaaha illallah. Astaghfirullah, 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 istighfaara godha amma sitti. Laa ilaaha illallah. Allahu akbar. Subhaanallah walhamdulillah. Nora, Antu Jesus quraana banattee dubbiin sii taate amma. oh my God, dhuftanii? Quraana Ante amma banattee Quraan amma yoo si gaafadhe naan deebistan dhiisaa bannaataachu. Dadhabeera. ishii koo ishee xuxursiisnee sitti dhufna koo rakkoon qabu ati dhaggeeffataa harta inshaalla rabbitti si haa qajeelchu. Addaame kana si deebisu? Akkasi yaa. Naa deebifta koo asheen yoo nan dhabe jedhe. Ayyee. Ashee naa barbaadu. Laa ilaaha. Ashee kootu bakka sinni isaanu gizee biraa fidda qo'attee. Kootu. Chumaan hin badiin deebii barbaachatti. Qaxaroo sii qaba. Nama meeqatu qaxaroo naa qabe jechumaan hafe. Siifis siin kenna guyyaa qaxaroo. Maangoon amma inni dhufutti bakka si faana haasofna moo dhufe? Ishee. Isheetu. Nan dhagaa. Bakka qaxaroo sii qabne yeroo biraa qo'adhu kootu rakkoon hin jiru ishee. Ayi keessa deebi'annoo Saamu'eel 21 irra ilaale. Akkasin jedhu Saamu'eel tokkoffaa 21 lakkoofsa tokko hanga 5-6tti waa'ee kanaan dubbatu. Inni waa'ee nyaachuu isaa malee bara Abiyaatar lubatee ittiin agarsiisu sun. Deebisii hin ta'u. Nyaateera miti garuu Bara sana miti. dorsa sanarra. Bara sana miti. Taadaan lubni nama tokko duwwaadha mooree. Hangafa lubaa tureedha gaaf sana. Eenyuun? Gaafa Daawit nyaate sana Abiyaatar hangafa lubaa turee jedha. Taadaan lubni nama tokko duwwaadha hin jedhe. Hangafa lubaan turre kaa'inni yeroo sanatti nagarsiisa hangafa lubaa ta'uusaa. Lubni tokko duwwaa miti hin jedhe bar. Ani tokko duwwaadha misiin jedhee bara sanatti bara Abiyaatar hangafa lubaa ture sanatti jedha kan inni nyaate. Hangafa lubaa ta'uusaa agarsiisi bara sana. Hangafa lubaa tokko duwwaa jira. Hangafa lubaa bara turetti nyaatanidha Yesuus. Yesuustu yeroo jarritti nyaatan dhaggeeffadhu ka. Yeroo jarritti nyaatanii yookiin yeroo Daawititti nyaate bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti jedha. Eeshi. Kun immoo bakki nama Daawititti nyaate Saamu'eel 1:21 lakkoofsa 1 hanga 6tti kan jiru immoo inni luban ture yeroo sana. Ahimeleki bara sanatti. Ahimeleki bara sanatti. Malee hangafa lubaatii miti ka. Abimelek luba malee hangafa lubaatii miti. Maal jette? Abimelek luba malee hangafa. Kanaaf asin jedhe inni immoo Abiyaatar hangafa lubaa akka bara turetti sin jechaara Yesuus immoo. Kanaafuu baruma san keessa gaa. Ragaa kenna. Kinoo kun maal Daawit bakka lamatti nyaate kanuma nyaate. Ahimelekidha bakka kanatti obboleessu. Ahimelek eenyu akka ta'e beektaa garuu? Abimelek hangafa lubaa jedha. Eenyudha Ahimelek beektaane? Eenga. Eenyudha? Abimelek moo? Kanas ta'e sana inni luba jedhi. Lubni fi hangafa lubaa garaagarummaa guddaa. Abiyaatarii malee Abimelekis hin gaafanne. Abiyaatar hangafa lubaa bara turetti jedha Yesuus. Abimelek hangafa lubaatii jedha iddoo kanatti mee dubbisi nama maal taateeti. Ani yoo mana akkasiin jedha obboleessa maal taate maaliif olii garuu kuttaa abboo deebii mataa tolsi beera fakkaata. Irrukutu. Gaaffii koo mataa tolsi beelaata. Maal mataatti naafaa waan hin taane naasa himee barnaati. Yesuus maal jedhe beektaa mee dubbisi meerra deebiiti waan Yesuus jedhe dura. Bara hangafa lubaa Abiyaataritti jedhe. Abiyaataritti jedhe miti. Ishi bakka amma 21 lakkoofsa tokko kaastee dubbisteetti Abiyaatar hangafa lubaateedha mee dubbisi. Hangafa lubaatiin jedhu luba garuu. Inna maal na dibere waa'ee lubaa si gaafadhan. Garaagarummaa lubaa hangafa lubaa maali? Obboleessa dhaggeeffadhu. Ilaali. Amma
bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti jedha. Abiyaatar yeroo sanatti yeroo daawwitiin hangafa lubaati. Anka barbaade Abiyaatar bara hangafa lubaateetti meerreedhaan agarsiisi. Kan daawwiti nyaate bara Abimelek luba turetti. Inni immoo ka jedhe bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti jedha. Anka si gaafadhe sani. Daawwiti lama jira qoyi. Daawwiti lama jiru tokkuma. Ishi hangafa lubaa fi luba garaagarummaa maaliif qaban ittime? Hangafni lubaa moo alaa fi jara hangafa isaanii. Ishi. Abiyaatar bara sana keessatti. Ishi lubni yoo. Kanadha kan hin barbaade ishiin maali? Abimelek hangafa lubaa jedha reessitti. Hin jedhu kanaafan siin jedhan waa'ee Abimelek maaltu na dhibeenaan waa'ee Abiyaatarin si gaafatu jiraan. Abimelek irraa siruma dhimma hin qabuwan. Abimelekin manatti hin fidin hanga si gaafadha Abiyaatari. Abimelekin maana fidda? Maqaan gargar. Baruma sana keessa maqaa isaatu sun naamne malee baruma sana keessa daawwiti moo nyaata. Hin dubbifneere jedhaara Yesuus Kiristoos maqaan naamne miti hin dubbifneere jedha 23 dubbisi kayite. Isin hin dubbifnee jedha isaa dubbisu. Waan hin barreeffamne Yesuus Kiristoos hin dubbifneedha. Maal jechuudha? Taa'ee danda'a gaafadhu. Deema tumti gaafadhu sitti dhiyoo jira. Gaafisi gaafadhu naa deebisam. Tumurtee bakka qo'adhu gootu shira akkoo hin jiru. Amma tokko hin deebifne. Ana naa deebisi gaafii koo anis hin gaafadhu. Ayyaa amma siin deebisa amma sii deebisuudhaaf qophii jalqabaa jira. Walumaa galattuu gaaffiin gaafadhu keessaa tokko naaf hin deebine ajabaa galatoomi. Hin jedhiin akkana. Maa waan ifa jiru kun waan ifa jiru kiristaanonni argaa jiru kana hin jedhiin hubannaa ta'e tokko hin jedhiin. Hin fudhadhu anatu jedhi. Meedhiisi maal deebiste tokko fi innaan tokko dhabdeemi amma. Inni haa ta'us baatu amma gaaffiisi gaafadhaan. Ayyee gaafadhu. Allah waaqa. Waaqni maalidhaan waaqa jedhama. Maaltu waaqa isa godhaa? Ofiisaa iyyuu waaqa homtuu waaqa san godhu ofiisaa waaqa. Eeshi waaqni maal gochuu danda'a? Waa hundayyuu hin danda'a. Yoo jettu. Yoon jedhu waa hundayyuu gochuu danda'a. Maal fa'a? Waanuma hunda tokkotu nafi. Waa ijoo tokko lama haasa'i. Waa hundayyuu gochuu danda'a de bara. Eeshi uuma daallaan. Maal uume? Waa hundayyuu. Ragaa meena kennu. Ayyee. Boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irraa dubbisi. Maali? Qur'aan. Eeshi maal jedha? Akka jedhu Allaaheen samii fi dachii fi waan isaan gidduu jiru hundayyuu uumee jedha. Allah taasaa moo nama taasaa jira? Abbaan fedhe haasa'u garuu uumaa ta'uu isaas agarsiisaa jirti waa'ee Allah taasaa inni haa jedhu gaa anatu uume haa jedhu inni. Dhaggeeffadhu qoy. Ila Allah taasaa mana biraa haasasu mata duree biraadha itti dhufna. Baayibilii nama taasaa moo waaqa taasaa kan biraa Qur'aana nama taasaa Rabbi taasaa amma Qur'aana keessa Allah uumaa ta'uu isaa qofa sii kennuudha amma. Booddee irra barbaadu mata duree biraa Qur'aana keessatti kan haasa'u nama biraati moo Allaadha kan jedhu mata duree biraa qaban. Amma garuu Allah uumaa ta'uu isaa barbaaddeemi namni biraa isaa jedhu inni isaa jedhu Qur'aana keessa nagaafteetti Qur'aana keessa ragaasitti kennaa jiraan. Allaan yoo dandeettii qabaate yoo ofitti amani kan ofii isaatii inni dubbatu namaanaan kan namni odeessutu hin taane. Inni rakkoon tokko hin jiru isa amantee dhiiste Qur'aanan sii kenna amma Qur'aana keessa Allaan uumaa ta'uu sii kenna. San booddee Allaan ofii dubbataa moo nama biraa dubbataa gaaffii mataa biraati. Qaal baqaal anatu uumee kan jedhuun barbaadaanillee. Obboleessa kiyya. Qaal baqaal anatu uume moo? Eeyyen. Anatu uume akka Allaan jedhuuf moo? Eeyyen. Okay akkam jedhee? Anatu dachii fi samaata kana uume waan hundaa kana. Mee Waaqayyo macaafa keessatti samii fi dachii anatu uume kan jedhu agarsiisa. Beekamaa miti kun. Ayyeen agarsiisa. Dura kan gaafa dhisin adeebisi. Gaafa macaafa keessa naaf fideen sii kenna. Isa siifan fidaan naa baasi kana ammayyuu siifan baasi. Nagarsiisi kaa. Naa baasi kaatiin maaliif ragaa dhabde moo? Sitti maal jira bar? Macaafa keessa nagarsiisa booddees agarsiisa. Ani sin agarsiisa akkanan si gaafa dura naa deebisi. An sitti maal jira Allah subhanahu wa ta'ala samii fi dachii uumee siin jechaa jira. Eenyu ofiif jedhee anatu uume jedhee moo nama biraa? Inni isaa jedhu namni biraa isaa jiru Allaan uumaa ta'uu isaa na gaafatti miti si garsiisa Allaan uumaa ta'uu isaa.
Anatu uume jedha reechitti. Kanaafuu Allaanummaa ta'uusaa argattee tamiti san booddee isa kana immoo si deebisa kana amma ichaartu Allaanummaa Hin ta'uusaa arganne, hin argattee arganne. Hin arganne. kunoo Allaan samii fi dachii uume ichaara. Allah miti kan akkana jedhe nama biraati. Ani jedhe malee Allaan isatu uume jedhama. Eenyutu jedhe eenyutu jedhe. Kan inni jedhe naan kenni tureeti bakka inni Ikkoo jedhe nama naan biraa ta'uu jedhe qaban. nama biraa jedhe jaaji kan gochaaru si waan ta'eef eenyutu jedhe. Ragaa waliin agarsiisa abbaa jedhe. Akka ofii dubbatutti haasa'aa hin jiru akka namni Eenyu akka jedhe rakkoon qabu ofiin dubbatiin abbaa jedhe qofa agarsiisi. Kana Jibriilis jechuu danda'a, Muhammadis jechuu danda'a. Garuu kun isan ibsu anatu uume, ana qalba qaal anatu uume. Samii fi dachee kana, samaawata kana waan achi keessa jiru yoo jedhee dubbate nan fudhadha Quraana. Allaanis dhuguma waaqa yoo akkas ta'e. Garuu Allaahni samii fi dachii uume kan jedhu hin jira miti Quraana keessa. Hin jiru. Ishi baasee si Anatu uume kan agarsiisa. jedhu hin jiru. Anatu uume kan jedhu. Anatu uume hin jedhin garuu Allaan samii fi dachii uume kan jedhu jira miti. Waa takka noomne Allaan ati haasa'i. Qo'ee kaasi agarsiisa maarree. Qo'ee takka. Namni tu argu namoonni tu arganis agarsiisu wayya. Mul'ataa mi kaameraan kaaju moo itti garagaleera? Ni mul'ata ustaas. Ayya. Ela kuno asitti argaa jirtaa mee ela kuno. Dhugumatti gooftaan keessan Allah isa samii fi dachii guyyoota 6 keessatti uume. Argattee gurba? Guyyoota 6 keessatti an uume jedhamoo uume jedha. Haa ta'u uume haa jedhu rakkoon qabu Allaan akka uume garuu quraanni keenya dubbata miti. Quraanni fagalaadha miti maal taate naman akka inni ofii Hin dubbatamoo hin dubbatu Allaan akka uume quraanni dubbate moo hin dubbanne amma kana deebisi dura. Quraana dubbate malee Allaan hin dubbanne. Kanaafuu bakka quraanni dubbateera jechuudha Allaan uumaa akka ta'e kan barbaanna rakkoon qabu. Ani Allaan kan ofii isaatii dubbatuun barbaada qaala Rakkoon qabu sun bakka amma Allaan akka uumuu quraanni bakka nutti mee rakkoon hin jiru ayyee kabira gaaffii qabda. Kana naa deebisi kanuma yoom naa Deebiseera Allaan kunoo uumaa akka ta'e si agarsiisee jira. Mee dubbisi mee dubbisi mee. Kunoo si deebisee maalan dubbisaa irra kunoo irra deebi'ee. Dhugumatti gooftaan keessan Allah isa samii fi dachii guyyoota 6 keessatti uume jedha. Eeshi. Akkasi. Dandeettii Allaati maa jira malee bee Allaan ofirraa haasa'an jiru. Bakka rakkoon qabu Allaanum takka danda'u bakka nutti hime quraanni kanuma barbaanna nuti. Ani immoo kan Allaan dubbatuun barbaade gaa ofii isaatii. Rakkoon hin jiru Allaan dubbatee dhiisee garuu quraanni nutti himeera miti Allaan akka uumamee fidi quraana keessaatti quraana keessa ragaa si kenne. Maaliif kijibdaree hin kijibin gaati? Amma Allaan akka uumu arganne miti. Fara haa dhugaa dhabe dhugaan Ati bar kanuma nabiyyoonni ilaali kanuma nabiyyoonni illee dubbatan mee ragaa fidii macaafa kee keessaatiyyuu karaa addaamiin du'aa dhaaltanii cubbuu dhaaltanii kan jedhu namumti kan dubbate fidee dhabne kan kee. Namumti kan dubbate fidii jennee dhabne kan kee keessaati. Quraanni of danda'aadha moo danda'a miti? Sirriitti of danda'aadha. Quraanuma harree quraana qiyaansii kennanis. Inni abbootaa qabatamaa. Macaafa qiyaansii kenne seetee nama guddaadha. Quraanuma qiyaansii kenne. Ati nama guddaadha. Si quraanuma qiyaansii kenne amma gaaffii biraa qabdaa? Yeroon gume. Maa yoom naa deebiste kana? Kunoo si deebise Allaan akka uumu. Uumaa Ofii isaatii danda'een dubbatu inni kan namni biraa waa'ee isaa dubbatu. Rakkoo qabu Allaan oo dubbatamoo dubbatu sun mata duree biraadha. Garuu akka Allaan uumu ragaa kennitee ragaa sii kenneera. Amma gaaffii biraa. Allaa tuumeen jedhu kaakaana. Nama biraatti gabaasa. Allaa tuumeen jedhu ijoo irratti ni deebi'a ilaala yeroo kennan xumurru. Dhugumatti gooftaan keessan Allaa isa samii fi dachii guyyoota 6 keessatti uume allaqa xumurree irra nuti. Gaaffii biraa qabda? Oduu guyyaa 6 keessatti an uume jedhee bataami nana mana yookaan natti quraanni. Ishi rakkoon tokko jira amma quraanni akka inni uume dubbate miti kanuma qofa barbaade nuti. Ani ofii isaatti akka inni dubbatuun barbaade maal inni duudhadha? Akka ooyye. Mee wannoo haa dubbisu qo'ee ofumaa fi mataa isaatii suura inni fakkeenyaa fi ani uume ka jedhu direct speechidhaan barbaaddee obboleessu dhiifama ustaaz. Eeyyeen akkasittan barbaade bakka ofitti amanamummaa hallaatiin. Naagale jecha ani uume jedhu barbaaddeemi. Eeyyeen. Hayyee mee fakkeenyaa fi suuraa Baqraa lakkoofsa 30 haga 31tti mee baasa ustaaz. Bakka wanni jedhu ustaaz. Waan dhugaan taane akkanumatti nutti hin odeessinaa. Qo'ee kaacakasi inni haaliqul inni
خالق بشرا من طين كجد إني جلال إني Ayyee. إيه Ani kan amma otoo kana fidde ammas kabiraasii nama gaafattanii qoy mee obboleessi. كاس قبا kan ragaa takka hin qabne ragaa jettanii أوي كاس قبا إنتي مالك أما اللي سولا هجري كل شان دقدمي سديت Mee akka kana ani jetteet ragaa bichaan barbaade ragaa duwwaa suuratul baqaraan jennaan أشيرا سنجرا كنا سنجرا 15 irra yoo deemne qoy si garsiisa 15 27 fi 8 9 irra jira. هجري Amma moo kabiraa fidi siin jedhamu qoy. Yeroo kana lakkii ani ragaan barbaada maali to ragaa yoo Obsi. ragaa ittan bara ofii keessanii akka waan ragaa qabdanii maa obboleessa ragaan si mititi Yesuusin dabalee hin gaani bar ragaan masii kennaar. beeka waan takka kana nama kutaa shan baratee namansiisu kun ragaan Obboleessa hin jarjarii. ani yoo akkasitti falmitanii fallaan dhugaa Ayyee. bar Eishi inni isa wayitu jedha sitti qoy. Quraanni koo kun rakkoodha tafsiira faana qaba dafee biraan ga'u lakkoofsaan baase immoo bakka isaan agarsiisu. Okay. Amma dhiyaadhe qoy. Kunoo asitti ilaalme argaa hartaa gurba. dubbisi Ayyee maal jedhaa? እኔ ሰውን ከምቅለጨለጭል ሸክላ ከምገማ ጭቃ እፈጥራለሁ። አፋን ኦሮሞ ሲዱቢሳ አኒ ነመ ሱጴ ፋራ ዶቄ ጅጅረማራ ተኤ እራ ኡማዳ ጀደ waan paasti dhama waan ganaa dhufu haasaa jira ዋን ደርቤደ ole gudi maal jechuudha እ maal jechuudha ነመ ኡሜ ጀchuudha lakki akkasin jedhu maal kana biyya beeka maal jechuudha re ay fara maal jechuudha nutti himi mee dubbisi siifan akka jechuu ta'e siifan fassaraa natti mee akka jedhe ani nama suphee yookiin faara dhoqqee jijjiiramarraa ta'e irraa uumaadha. Himmaan reeguroo sitti mee? dhaggeeffadhu laalaas akka ati tiraa dubbistuudhaa sittan hima Isaayyaas akka kanatti kanaaf hedduun barbaada quraanarraa Isaayyaas Isaayyaas irra nima jira moo? dhaggeeffadhu sittan hima Hin jira moo? Otas irratti uumee bantii waa waaqaanatu uumee harka kootiin ibsee macha isaanii hundumaas anatu abboome Hin jedhu akka kanatti akka inni haasa'u naaf hidhi hin jedhu baasin agarsiisi. inni utaaleen gaama naaf hidhi ana ragaa Hin jedhu kan kee hin jedhu baasin agarsiisi. Isseeniin ani kanarraa sin gadhiisu dhugaa waa Ishi naaf hidhi kana sobdeen fidiin kan macaafa kee keessa hin jedhu achi keessatti macaafa kee keessa. Hin kijibiin. dhaqxee dubbista isa naaf hidhi Hin jedhu. seexanatu uume jedha reeda fi naaf hidhi kan kee Kanaafuu hin jedhu siin jedhe. Kunoo kun ammas kabiraammoo kan wanni isa ol beeksisa agarsiisaa ilaali. Dhugumatti nuti nama aadamiin suphee dhoqqee jijjiiramaa ta'e irraa uumne jedha. arabannaa ta'e Erabannaatiin maanni ragaa barbaade miti mucu. Ayi hojii kee keenyaadhaa dhugaa waaqaa sin garuu nama guddaa Akkas jedha kun gaafa waggaa quraana irraa hin jedhan quraana afaan irraa inni maal irraa sitti agarsiisaa jirra nuti macaaf quddisiirraa? mee gadi buti maal jedhame Maal fayyaa miti moo? gadi buti maal fayyaadhaan giddiin qabeen Kunoo sitti agarsiisaa ana bira miti isa biraa taasisi butuu danda'a rakkoon hin jiru. Kasaa sitti agarsiise malee. Kunoo Gaabutu ofii keeti keessatti barreessitee quraana irraa allaa nana tuume kan jedhu hin jiru. kunoo obboleessa baataati maaliin baratta? Ana bira isa biras ilaali kunoo barbaadde. Bakka lachuuti. Dhugaa ustaas taraa dhukkee sirraa kaasa araban dubbisu malee arabni isaa akkana hin jiru. Kunoo afaan Oromoo Arabifarra maal futa kunoo Oromiffi kunoo isa biras Oromiffi kunoo. Lachuu keenya bira jiru. Dachii samii sana tuumee kan jedhutti naa dabale. Amma kana argite miti? Ustaaz dhiifama ustaaziyyee dhiifama Ayyee. kana rabbi waa ani uume ka jedhu yoo inni argate jedhee amani
kadachiif samiillee nuti waa dhibba baasuuf hin dandeenya rakkoo hin qabu garuu gaafii siin gaafatee fi Ahaa kaasitu keessatti akkanan jedhu noonu hin jiru jechichi kun quraanni aanatu uume allaanii kan jedhu hin jiru. Waagal rakkoo hin qabu direct ani waa uume ka jedhu argatte mun arganne dura. Eenyuun? Allahani ani kallattiidhaan uume ka jedhu argatte mun arganne dura dubbii kana deebisi. Maalirraa naa dubbisaa jirta amma quraana moo hadiisa irraa naa dubbisaa jirta? Ila kuna quraana walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun ka jedhu kanatu hiikni afaan oromoo kunuuti. Ingiliffa sii baasu baasii garuu ani kanatti fakkaatu ofiif itti barreessitan malee. naagale Allah no isaati anatu uume. No jechi kun isintu buutee fi haasaa Oromiif isaatis liqii qaba. Naan immoo nuti haa barreessinu haa dhiifnu jechi kun Allahan ani uume waan jedhu hin qabamu si ergi si kenne moo kennine nutu barreesse nuti hin barreessinu. Allah nama meeqa nutu uume kan jedhu dhumatee uume. Naagale jedhamuun jedhu dura kun jedhamuun jedhu dura. Nama meeqa eenyutu isa gargaaree eenyeen wajjin uume uumne dhabe sanuu kun liqii miti dhumatee uume. Lakki san dhiisi baay'ina namallee dhiisi direct speech dhaan laala kallattii haasayaatiin nuti uume haa jedhu nuti jedhu waan biraati. Nuti kan jedhu nama biraa isinis asitti kan jedhu waan biraa kun waliin qabatu kun ragaa ta'uu hin danda'u waaqa. Nuti jedha kun uumne eenyu wajjin uume. Nuti ka jedhu dhaqafadhu dura nuti ka jedhu baaqeen isaa maalidha ana ka jedhu mi. Mahmud Baba miti. Singulariin isaa maalidha nuti ka jedhu wii ka jedhu yookaan nuti ka jedhu kana singulariin isaa yookaan baaqeen isaa maali dura achirraa kana. Allah nama meeqa qoyi? Sun gaafii biraati sun gaafii biraati. Meeqa Allaan tokkumaati? Lakki gaafii Ustaaz Farahan gaafatte direct speech dhaan jette laala. Kallattiidhaan ani uume ka jedhu fidaa jette miti nuti uumne ka jedhu sun waan biraati teoloojii yoo baratteetiin jette sun sii galuu danda'a. Garuu maadamma asitti nuti uumne ka jedhu haasaya kallattiiti moo haasaya kallattiiti miti naa deebisi. Allaan nama meeqa nama tokko ani uume kan jedhu naaf fidduu maalumaa wal qaaqsinaan uumne dhabee nama biraati kun amma isin asuu waaqa tokko jechaa jirtan asuu. Sin dhaga'u. Haasofni kun haasawaa anumtuu sin dhaga'u asuu moo waaqa tokko. Waaqa tokko gabbarraa itti miti si godha laal. Haasofni kun laal miti ofirraa kaaftee ka dubbattu haasofni kun haasawa kallattiiti moo haasaya namni namarraa haasaye. Haasaan kun immoo haasaya kallattiiti moo haasaya namni namarraa haasaya haasofni kun. Haa ta'u kallattiidha. Dubbiin kalaas. Jazakumullah. Ustaaz itti deema. Homaa wanta kan numanne. Dhumateera amma gaafii biraa qabdaa? Gaafii biraa qabdaa? Ishee lafaaf samii sanatu uume hin jedhu. Kaammaasii deebi'ee miti ka biraa gaaffii. Nuti jedhame kun waan biraati kana maal naa deebii yaadee ta'u hundaan deebine kun. Si deebiin qabaatti naa deebi'eera akka jettu hin barbaannu nuti obboleessu agarsiisu malee. Tole? Si deebisuudha. Maalirraa dubbistee isaa amma kana mee natti misi jalqabumayyuu. Maal sitti agarsiisneerra quraanarraa jenne boqonnaa 15:27 Suura maalii? Atuun beekinta garaagaraa wanti amma ammaa suuratul hijr. Suura maalii? Suuratul hijr. Suuratul hijr 15:28. Eeshiin lafaa fi samii kana sanatu uume kan jedhu amma sana baasi. Sitti agarsiiseen ture boqonnaa 10 irra. An duratti moo? Lakkoofsa 5. Faara hamaa wal goyoomsinaa dhugaa waaqaa. Maal goyoomsine re? Sitti agarsiisneerra. No waliin goyoomsinuu inkijibinatis quraanas inkijibsiisin. Ayyee irran si deebi'aa al tokkoon dubbadha lammata inkijibda naan jettee naan gadan si darbadha. Riyaaqii fanaa itti darbadhu maaloo ani darbadhu yoo na darbite samiirraa na darbatte seete moo? Ayyee daamoditaraan qabu wallaahi si buusa ture ammayyuu lammata irra deebite naan hin jedhin. Wallahi naan jettee ana dhaggeeffadhu lammata naan jennaa kinnatu mana kanaa bu'a. Tole baalagee. Ani mana koottis ta'e mana eenyutti namni hin sobde akka naan jedhu hin fedhu. Muslimni muuminni hin sobu. Islaamummaa keessatti hin soba waan jedhamu quraana keessa hin jiru. Yoo barbaadde hattuudhaa maaloodha naan jedhi. Garuu kijibni nu biratti dhorkaadha. Kijibaadha nama naan jedhu kamuu hin fedhu. Akkas. Mana garee aareetu ni. Akkas bilbilinaa akkasii hin fedhu. Kijibdee minaamine. Ta'een fudhataa ta'uu baattee inni isa waan ifa jiru nama fuulduratti agarsiisaa jira. Ayyee namni biraa gaaffii qabdu
his risen yookaan immoo kaamtu jirta? Ayya. Jirta gaami. Nagaadha. Ijoollee kiristaanaatti Gaafii gaafadha. Anaanis ta'e nama musliimaati ishiin gaafadha. Anaanis ta'e ijoollee musliimaati hin sobdan jedhiina. Sobni ni bukkeetti guddaadha nu biratti. Sobni badii guddaa nu biratti. Sobni soba dhalaa deema waan taateef sobduudha nu hin jedhiina. Ragaa naan kennine ragaa keen fudhadhu jedhaa malee sobduudha nu hin jedhiina. Waan quraanarra jiru baasnee sin agarsiisaa jirra. Nam tokko akka lamata sobduu naan hin jenne. Hayya. Itti fufi kamtu. Si gaafadhu. Gaafadhu. Of guddisaa ustaaza bu'uuraaf taphaa godhane. Ayyee. Ani wanti nama osoo Quraana keessatti suuraa 74 fi 24 sani. Ayyee. Isuma na fakkaata. Innaa Quraanni falfala namarraa waraabbameeti jedhee kitaabni keessanii haasoo dubbatu arge. Guuturuma isaa dubbisi. Falfala jechuun amma falfala. Guuturuma isaa dubbisi keeyyatichi. Guuturuma isaa dubbisi. Yes. Kitaaba na argan jiru malee keeyyata mataatti qabadheera. Akka inni falfala Quraanni falfala namarraa waraabame jedhee akkatti barreesse sani akkamii ana akka an dubbise. Akkasiin jedhu bakka asiin ibsa gaaffii eeggate akka gaaffiitti gaaffii si ibsa tole. Ilaamee Quraanni akka jedhu Quraanni kun falfala namarraa waraabame malee waan biraa miti jedhe. Nama wayii jedhetu jira. Nama wayii kana jedhetu jira. Nutti maa jira Rabbiin namni sun Waliid ibn Mughiiraa jedhama. Maal jedhe gara Nabi Muhammadii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dhufee Quraana dhaggeeffate. Quraanni kun akkaan isatti tole osoo deebi'aa jiruuti Abbaa Jahal namichi jedhamu dhufee bar kunoo warri Qureeshii yookiin immoo sabni kee walitti qabame birrii sii qabaa walitti jennaan an akka isin keessaa sooressa ta'e hin beektu akkam birrii walitti naa qabdu jennaan ati Nabi Muhammad bira deemnaani yoo birrii dhabdete birrii walitti sii qabaa jiranii lakki dubbiin isa bira dhagee dubbii akkaan dhugaati. Dubbiin dubbatu kan firee godhatu kanillee bu'aa buusudha jedhanii jennaani sambooddeedhaan maal jedheeni lakki kunoo yoo takka jetti taate ofitti sin deebisanii sabni keeyyuu jennaaniin sambooddee maal jennaree utuu dubbii dhugaa dubbataa jiruuti maal jennareennaan maraatuudha jedhii jennaan ayi maraatuudha jechuuf Muhammadiin of keessatti amanamaadha jennee waggoota dheeraaf waliin jiraataa ture maraatuudha hin jennu maraatoo jennu namni irraa fudhatu hin jiru jedheen ishi kafaa'eera jedhiin walalee isaadha jedheennaan lakki waggaa meeqan beeka namoota walaleessani argame hin beeku waan ta'e walaleessaadha jenne sirriin ta'uu jedhaniin. Ishi moo qaalluudha jedheennaan dubbii qaalluun gungumtu gungumaa qaalluu nama beeka yeroo hunda argaa ollaa qaal jedheen. Amma garuu numa irratti maajikii wayya xiqqoo wayiin tuqe jechuu jedhu kun baafii maajikiidha jennuu jedhanii waliin mari'atanii inni kun wani inni dubbataawwan maa falfaladha sagaleen ko jiraate. Aye ustaz. Kabra si gaafadhu. Ustaz Faraan hin jirtanii addaan ciifan. Moo ana biraan? Jira sagalee kan keessa. Ustaza bira shabaka ustaza dadhabadha. Ammallee yaadni ani dabalataan kennu waa hunda rabbii uumuu kallattiidhaan haasaa isaatiin ta'u qabadhaa warri islaamallee warri barbaaddanii suuraa alqamar aayota 49 irratti rabbi akkana jedha inna kulli shay'in khalaqnaahu biqadarin jedha argitanii waa hundaa jedha xumura amma ban wama hundaa yoo rabbi xumuraa jedha kajala ashee nuti ragaa malee dubbannu ragaan nuti ni kennuu soba kajettan isintu sobaadhaan maal jedha inna kulla shay'in
خلقناه بقدر أيضا تلين على مالجا إن كل نجر بلك فتح رجال كل نجر فتح رجال أنا أقول بيجار كده نيلا إن سورة القمر كبدا وركريستانا ربي كلت أواهم دؤوم لا لسرو مالني لكي ساتي نسأوم جلا لكي ساتي نسأوم جلا كرتي لكي ترى نسأوم جلا رب الله كرتي قد ليفا ما يسمعون جلا كرتي كناف إن كل شيء خلقناه بقدر ما شاء الله أي أمين سعيد تك سري الآن كنافي سورة القمر إرت كدوبة يجتون أو أنك سورة القمر لكوس شنتمي أفر ما إنه بقنا شنتمي أفر لكوس أفرتمي سجل الرتي ربي إنك نمال جدا نوتي واهن واجوف أيو جلال وما جوف أيو لكيتاني أمني جرا كناف مال ربي تكني ربي جلا وانت بوين جرو جتشلال تك ربي جلا وانت بوتك اللي انجرو جتشلال ربي مالني برديمو يسمبر باتشو جتشلال نبيك جتشلا وانا سنا جابورا هرقا علمي نما الدنيا رت المامت بليون سديتي في وي بليون سديتي كان ربي بيك كلامتي وانا سجاب القرآن كيستي ربي روبا تكتي قد روبو كان روبو متكتي قد روبو كان ساينتستون كالكوليت قواني ردبرني تنجران لكيتا كبواني سنا جايبورا سفري كبنم تمتانسا الحمد لله كنافي نوتي أرجتي أمتا أكسيتي السبحان هاس ودونتاني رجال أنا سنكنا كونوا كبدا كريستيانون جت شافي هما وني نونو